Hospitaalli Speeshaalaayizdii Naqamtee sababa hanqina to'annoo fi hordoffii dhabuurraan kan ka'e tajaajila yaala fayyaa gahaa ta'e hawaasaaf kennaa akka hin jirre ogeessonnii fi hojjettoonni hospitaalichaa himan. Beenyaa Shiramuu dabalata qaba. Ogeessonnii fi hojjettoonni hospitaala Speeshaalaayizdii Naqamtee hanqina to'annoo fi hordoffii dhabuurraan kan ka'e hospitaalichi tajaajila yaala fayyaa gahaa ta'e hawaasaaf kennaa akka hin jirre himan. Mariin haala kenniinsa yaala fayyaa hospitaalichaa furuun danda'amu irratti xiyyeeffates ogeessotaa fi hojjettoota hospitaalichaa kanneen waliin taasifameera. Hospitaalichi sababa hanqina dhiyeessii fi sirnitti gaafatamummaa hordofsiisuu dhabuurraan kan ka'e tajaajila yaala fayyaa hawaasaaf kennaa akka hin jirre ogeessonnii fi hojjettoonni hospitaalichaa kunneen maricha irratti kan dubbatanidha. Maddi komii keenya guddaan tokko emergencyidha, inni adda biraan OPDdha, outpatientidha, farmaasiidha, laaboraatooriittis kompileeniin hin jira, kutaa kaardiirras kompileeniin tokko tokko hin jiraata jechuudha. Yeroodhaan hin banamu, sirni itti gaafatamummaa laafaadha. Guyyaa tokko halkan sa'aatii 9 keessaa akka carraa ta'ee nannaqe yaadaalti emergency. Gaafa naquun namuma simmintoo kanarra ciisee maaloo sireen hin jiru utuu jedhu nama eegsi godhee ija kootiin argeera. Kun maaliif hanqina iddoo mana sanaati. Kan nuyi dhaabannuuf hawaasa kanaa fi namni yoo du'e ispaaltii maratti yoo du'e salphaadha. Mana keenya dhufee haala mijataa utuu hin argatin du'a jechuun waaqa birattis cubbuu nurraa qaba. Dirqama ogummaa keenyaas utuu ba'uu nurra jiru hin baanu yoo ta'e rakkoodha. Namni qoricha malee hin tajaajilamu. Mootummaan immoo ashuraansii hawaasaa jedhee rabseera. Namni ashuraansii birrii isaatiin bitatee gaafa dhufu waan itti fayyadamuu qabu. Akkuma magaalaa keenya bareechitan hospitaala keenya maqaa gaarii akka argatuu fi isin yoo bukkee dhaabattan manni kunis hin guddata. Maddi rakkoo kanaas sirriitti bulmaata hospitaalichaa laafaa ta'uurraan kan ka'e rakkoowwan dhiyeessii sirni deeggarsaa fi hordoffii dhabamuu fi ogeessota fayyaa hospitaalichaatiif kaffaltiin hojii isaanii madaaluu kaffalamuu dhabuu akka ta'edha. Kun immoo kenna tajaajila fayyaa hawaasaa irratti dhiibbaa uumeeras jedhameera. Kutaa da'umsaa hospitaala keenyaa yoo fudhanne algaa meeqatu jira? Deessuu meeqatu dhufa halkan tokkotti? Namni walitti hin bu'a. Tajaajila dhabaniitu miti tokko iddoo ciisan dhabu. Algaan guutee jechuudha. Gibbiin kun yoo baay'atee baate buufata nama xiqqaa faarmaasii nama xinnaa tokko illee fakkaachaa hin jirtu jechuudha. Yoo baate dallaansaa karaa garaagaraa cabaan jiru cabaa jira. Maskoonni isaa jira, hakiimiin waan garaagaraa baarrii qollofamuu didee iddoo bultii dhabne maal gochuu dhabne maal gochuu. Manni keenya yoo baay'atee hin dhimmisne maal hin taane qorqorroo isaa irraa hin kaan irraa kan hafe manni keenya koo ogeessa duwwaa keessara malee seerri bulmaata ammaa keessa hin jiru. Seerrittiin bulmaataa fi sirriitti gaafatamummaa hordofsiisuu dhabamuunis kenna tajaajila hospitaalichaa irratti rakkoo ta'uus hojjettoonni fi ogeessonni hospitaalichaa kaasanii jiru. Dhukkubsataanis fayyaa barbaacha gara hospitaalichaa dhufee dhibee dabalataaf saaxilamee gara mana isaatti galaa akka jirus ogeessotaa fi hojjettoonni hospitaalichaa kunneen taajjabanii jiraachuu himu. Firaa fi wal beekumsaan malee aantummaa fi quuqama namummaatiin hawaasa qixa tajaajiluu dhabuunis rakkoo ammaa ta'u ogeessota hospitaalichaa biratti mul'atu isa ijoo ta'uunis eeramee jira. Uummati kun komee guddaa qaba hospitaala kanarra. Komee guddaa. Dooktara gaarii hospitaala kana keessaan beektan taana jechuun dhaqxu ta'e gaariidha. Common word wanti bakkeedhaa dhaga'u. Probably maatiin koo maal kos yaalamuu waan dhufu ta'eef. Namni jalqaba gaafas dhufu OPD deemuu dura naaf bilbila. Namni maatii koo keessaa yaalamuu gaaf dhufu. Sababiin isaa yoo namni nama hin beeku ta'e hin fayyadu. Sistema build godhee sistema sana keessa namni deemuu hin danda'u taanaan abidda dhaamsaa ooludha. Technical defense dhiyeessinee hin fayyadu. Hospitaalli kun is not giving service appropriate service laataa jira laataa hin jiru. Iddoo hundumaa jira wanti kun. Garuu innasi xinnoo ija baasa. Siree gaarii mana isaatii dhabee miti lubbuu koon oolfadha dheehutu dhufaa jiru nu biratti tajaajila gaariin argatu yoo ta'e maaliif eeguuf dhaabanna? Kaleessa shaamaa cobsine kanneen dhufne dirqama keenya ba'an jiru. Dhuguma akkuma harmootii kana dhala keenya baanee dhandhee simmintoo sana ciibsannee hin yaalchifannaa daa'ima keenya nutti dhaga'amu. Daa'ima baattee simmintoora ciisaa jirti haati. Dhukkuba dabalataa baattee galaa jirti. Qorri ammatu nu ta'ee ammam qorraa jira waqtiin kun garuu ganama haati simmintoora ciisaa jirti. Eessaran itti gaafatamummaa sadarkaa qabu irratti namni haadha kana ilaalaa jira utuu simmintoora ciiftu. Obboleessi kun eessa ciisee oksijiinii fudhachaa jira. Sireessa kamirra ciisee yaalamee galaa jira. Waa'ee peedii emergensiitii fi aadaalti emergensii sana itti yaada dhuguma cubbuun isaan irra jira itti gaafatamummaa qabnaa manni kunis ilaalaa jiru. Waama namni karaa irratti goree kun dhuguma iddoo namni itti yaalamuudhaan waan ilaalame natti hin fakkaatu. Hojii gaggeessaan hospitaala Speeshaalaayizdii Naqamtee Dooktar Ittafaa Shifarraa hospitaalichi tajaajila fayyaa irraa barbaadamu karaa qulqullina qabuu fi si'ataa ta'een hawaasaaf kennaa waan hin jirreef komii fi qeeqni hospitaalicha irratti ka'uu dhugaa ta'uu mirkaneessaniiru. Irratti dhiyaate sun nu ibsa.
Hawaasa tajaajila keenyatti quufaadha moo quufaa miti? Hamma argachuun irra jiru nurraa hin argan. Waan tokko achi qabnee as qabnee haasa'uun hin barbaachisu. Hin argan. Iddoo tokko tokkotti namoonni nu biratti fayyuu dhufanii nu biratti dhukkubsatanii galu. Ogeeyyiin keenya garri caalan kennanii hamma danda'an ammarraa eegamu garas akka hojjetan dhugaan ba'aa fi ogeeyyii muraasii maamila dhukkubsataa rakkisuma siiniyer iska waardiyya iska qulqulleessitu waan tokko gaaffii qabu jira. Yaasii qorichaa keenya baay'ee amma 100% prescribed drugs fulfilled 65% irra jirra. Ga'aadha moo ga'aa miti? Ga'aa miti. Waliigalatti hamma hojjechuu qabnu hojjennee irra moo hin hojjenne? Sichi moo hin hojjenne? Yoo Waaqayyo carraa nuu kennee hamma dandeenyu hin hojjennu. Kantiibaan magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Tulluu Ogeessi waadaa ogummaasaa kabajee hawaasa keessaa bahee loogii malee qixa tajaajiluu akka qabuu fi rakkoo bulchiinsaa jiru furuuf immoo sirna to'annoo deeggarsaa fi hordoffii cimsuun kan hojjetamu akka ta'e himaniiru jechuun waajjirri kominikeeshinii magaalaa Naqamtee gabaaseera. Iddoo tokko tokkotti wal beekumsaa fi ija wal ilaaluudhaan kennama. Tajaajilli fayyaa kennamu qomoodhaan hin qoodamu sabaan addan bahu. Hiyyeessaaf sooressaan addan baastani kun itiksii keessan miti. Siyaasaan addan baastani. Komiin miseensa inshuraansii fayyaa bira jiru hedduudha sin biratti. Sirreessaa tokkoffaa qorichi jedhamu utuma jiruyyuu rakkoodha. Bakkeetti akka inni bitu. Akka inni waan kana balaaleffatu. Miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa taatee dhiiste inni dhimma keeti. Yemmil baalemoyaa ko alle batamuudha. Akkamitti miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa ta'uudhaan namni akkas jedhamee ifatama taanaan. Iddoo tokko tokkotti immoo qoricha dooziidhaa gadi namatti kennuun immoo jira jechuudha. Afuu wayyaa beektu sin dhibeeni waan dhibee sana ajjeesuudhaaf malu isaaf maluun argatu yoo ta'e maal akka ta'u sin beektu. Kanaaf jara keenya rakkoon kun jiraachuu akka walitti himnu malee wal balleessuuf miti wal ijaaruu wal fayyisuuf walitti himna komiin kun jiraachuu sirriitti beeknee sirreessuutu nurra jira jechuudha.